يونوتي عرضي أمن تاكنا كلا لإرمتي كي ساباني في غني ديبيو إندي جبين نمتو كل باتا كسمتي تنديبيا مبر كأنا سنو وفيسا بيجي توبتي وانكو سريتا وسا يوم بري وتوبيكا جروتي كأتمنى نمني سلامات كوت تجدمه بوريس كامبرا هرس كامبرا جارسما إرجنيرون دجارسما نمني سلامات ديبو كبا نو وانا كسيتون كبو كجل كبا في الروا براتمو دا كبا تقرتي جل كبنان إتما ففادي ما أنت كجل كبارتي برمسي كنمو دا كبا yeroo sheekummaadha nuti gaafuma garee shaadaa jenneetti nasbaanu koofiyaa ufannee kombortaa ufannee warra deemuudha miti warra gabbu'ee gaafa durriyyeen jahli facaasu barbaaddu jahli jaraa jahli majaraatti hin deebisu garee shaadaa jechuun isa kanaadha duuba nuti waan nama sodaachisu miti bineensaa miti kun as jirra أنا أول قاسم جرأما كنوستا فرحان جرأما أبدي موسى جرا أبو طلحان جرا أبان شادي جرا جولين برالي شيخ صابر جراني كنو أسمع جرا يجو نموني برالي يوغا في الرقابات رفتني قافتشو دندسني أكتسا كوميني كومي وان أرقامي رتي يجو دا إجنو كينيا يجو إجنو كينيا إسين تجي جيري مدي بايزاوي جتة أمان بايزاوي أكسين بانتسن isintu ijannoo keessan jijjiire malee ijannoo keenya takkaan jijjiire alhamdulillah nuti bakka kanatti islaamummaa irratti diriddiri hin beeknu gosummaadhaan bakka kanatti bakka islaamummaatti gosummaadhaan haa ta'u gandummaadhaan haa ta'u maaliidhaan haa ta'u takkaa jijjiire hin beeknu alhamdulillah ijannoon keenya asiin dura durriyyee kun durriyyee arsii keessaa dhufe gaafa bashaar gurbaan jedhanii ka'eeti waa dubbate awwal qaasim gurbaan kun arsiidhaa dhiisameen sirreeffadhaan jenne tamaa Lukke rakasaatiin turre. Gaafa Abu Mu'aaz illeen asiin dura gaafa gurjoolleen gabbaateetiin wanna keessaasawaatiin turte akkasuma. Waan gandummaatiin osoo hin taane alhamdulillahi rabbil aalamiin islaamummaaf hojjanne jennee gadi baane islaamummaaf qulqulloofnee dubbachuudha. Khalaas. Tamaam. Nuti hin jijjiiramne isintu jijjiirame. Warra willik jedheetiin durriyyeen akka islaamummaatti taphattu godhetu olii gad jijjiirame malee nuti hin jijjiiramne. Ijjannoon keenya kanuma duraati. Yo Qur'aan irraa akka tasaa Qur'aan irraa dabnee tariiqa da'waa irraa yoo dabneetiin jenne ani hin beeku akka dabne nuuf hin galle yoo akka tasaa karaa da'waa irraa dabneetiin jiraanne ammoo koottaati dubbadhaa kunoo as jirra awwal kana farhaan kana kunoo meedaan illee kanaa jedhan kunoo irra gulufuu dandeessan namni sin qeequ tokko hin jiru namni sin arrabsullee hin jiru akka barbaadatti tamaam akka barbaadanitti yaada keessan dhiyeessuu dandeessanii jechuudha. Yookaan ammoo akka wanna irratti Facebook irratti yoo olii gaffiidanii viidiyoo tokko waraabdanii awwaliin arrabsaa jettan sun mirga keessan. Awwal quba isin hin qabu anamma quba hin qabu warra waa arrabse jedhan quba isin hin qabu. Farhaanillee quba hin qabu. Boru guyyaa qiyaamaadha alhamdulillahi rabbil aalamiin khayrii nuti takkaan dalagatintu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jikaa'ee kootta fudhadhaa yaa gabroota kiyya nuun jedha jechuudha karaa gabaabaa maaltu nu dhibeessa gaariidha cirdiin kan kee nyaatamu. Tamaam. Inni kun gaariidha. Nuti si quban qabnu atuu fi kan keetii khayrii kan keedha nuuf kennita galatoomeeti illee nuuf faadhu. Garuu ammoo yoo ammoo akka tasaadha nama waa dubbachuu danda'u taate yookaan yaada ibsachuu danda'u taate sagantaa wanni kana qopheesseef namoota garee shaadaa keessa jiranillee hundaan hin mari'annee jechuu danda'a. In jaalatan jedheetumaan akkanumatti qindeesse. Jechuun gaafii mee namoonni qeeqa qabani yookaan komiin irraa qabani yookaan ijjannoon nuti mul'ifne suni sirriidhaa miti jedhanii ka yaadan karaa kamiin akka yaadamee dhufaniitu nu dhiyeessuu akka yaadanii akka yaalanii fi madarakii isaanii qopheessuudhaaf akka isaan ukkaamamanii achi hin hafneef jechuudha. Hanga saniif ammoo mee maal akka yaanne kana mee deebineetiin xiqqoosiidha maal akka yaanne isiniif ibsina nuti maal akka yaanne jechuudha. Isa san irratti xiqqoosiitu qe'u Farhaan itti dhiisa karaa qofa saaqeetiin jechuudha. Moo Farhaan dura dubbattan. Xiqqishuma wayiidhaa karaa saaqu barbaadeeti. Yaa jamaa'a nuti wanni as jirruu fi wanni fi miidiyaa kanarratti jirruuf nuti gandaaf hojjechuudhaaf miti. Tamaam. Amma sa'aatii kanatti awwal gosa sabaafillee miti awwal gandaafillee miti islaamummaa rabbiif jecha dubbachuu yoo danda'e waan rabbiin jaalachiisu dubbachuudhaaf haga danda'een nama xaaratuudha hojjetaadha. Ni dogongora ni dogongora sirri dalaga sirri dalaga kun nama hunda keessa jira. Garuu
garuu bakka sila sirriin taanetti isin afoo dhaabbachuun dirqama waan isin jaalattan isinitti mudhaafi miti kan zirruuf nuti miidiyaa irra kan dhufneef nuti waan isin jaalattan hawaasni keenya nu haa jaalatu qarshii nu haa guuru yoo akkas jettanii garee shahaadaadhaa qarshii nu haa guuru jedhee qarshii garee shahaadaa yaaddan taate sammuu keessan sirreessa gareen shahaadaadhaa garee imoo irratti qaraasiftuu miti garee sillee kadhattuudhaa miti yaa fayyaalessa kiyya. Gareen shahaadaa gareessi kadhattuudha miti gareessi kadhattee yookaan ati qarshii guuteef yookaan makiina bitteef eegasanii si jaalachiisuudhaaf jecha hoosi gochuudhaaf jecha deemuudhaa miti na akkasidhaan miti. Ani ni baradha akkasumallee waan dhuunfaa kootii hojjedheetiin jira. Qarshii tokko hawaasa musliimaarraa qarshii tokko hawaasa musliimaarraa koottanaa kenna jedhee takkaan beeku namni illee naan kennu osoo kennillee maafuu tamaa. Usafaraan makiinaan inni keessa taa'u kun makiinaa hojiiti. Galgala ganama olii gadi fiiga daa'imman ofii guddifata. Abbaan caalee akkas kuunillee akkas. Abdii Muusaadha bakka hojiidha bakka mazraa keessa hojjetu laal baadiyaa keessatti usuma hojjetu bakkuma isaan bira taa'eetiin achumatti hojii hojjeta malee nam tokko namni garee shahaadaadha kan jedhamu kana keessa namni hojiidhaaf yookaan asirraa da'awaa godheetiin riskiras qaba ka jedheetiin asirra dubbatu tokkollee hin jiru tan achitti qabi. Yaa fayyaalessa kiyya achitti qabi jabeessi. Tan achitti qabi jabeessi. Tan lammaffaadhaati. Waan jidduu kana argame nam tokko yoo kafareetiin jedhe garaa nama nyaataa yoo ka jedhamu taate garaa inuma nama nyaata. Laakiin wanni ilaaluun barbaachisu waa lama. Tokko akkaataa namni tokko itti kafare. Lammaffaadha ammoo kufriin isaa kun hawaasa keessatti maal dhiisaa waan jedhu kana ilaaluun dirqama. Isa kana madaaluun dirqama. Nuti irra wanni as teenyuu fi si qofaa fi miti nama tokkichaa fi miti ka dubbachuudhaas jiru miidiyaa irra deemne nuti. Hawaasaaf. Har'a kana namnummaan tokko miira keessa seenee har'a aadaa yoo goone fakkeenyaaf wanni har'a argame kun wanni har'a qorbeessa keenya murti guutuu irraa argame kun isaaf dogongora ta'a yookaan ammoo balleessaa ta'a waan fedhe yoo haa ta'u waan fedhe yoo haa ta'u yookaan dirruyyummaan isaatu akkas isaa gootu. Haa toobatu haa dhiisuun islaamummaa haa qabatu haa dhiisuu rakkoo miti sun. Laakiin ammoo namni tokko lafaa ka'ee ani miira keessa seenee islaamummaa gadhiise yoo jedhe boru ijoolleen isa jala deemtu kun akkam taati? Mee xiinxalitanii isa kana? Bakka tanatti xiinxalitanii jirtanii? Hawaasni keenya maal barachuu jira? Hawaasni keenya bar gara hundaan muslimni gara hundaan itti duulamu jira akka addunyaatitti. Amantaan hundi bar galaafatamee jira yaa jam. Akademik area keessan ture jennaan. Tani bar macaafa isaaniitti kafaranii bakka qullaa deemu jalqaban dhiiraaf dhiirri wal fuudhuu eegalan. Amantaan tokkicha addunyaa kanarratti warra kanaafoo dhaabbate tamaam warra kanaafoo dhaabbate addunyaa kanarratti amantaan waa hunda dura dhaabbatee dhaabbate. Kondomii kana gargaaru. Keenya sadarkaa Oromootti taa deebinu. Miidiyaa kanarratti asuma deebinee olaalle kun hawaasa kana maal jedhaan Quraan hin fayyadu Quraan qofa nu fayyada malee hadiisa hadhiif nu jedhaan kun ammoo dajjaal hin jiru dhiisaadhaan kun ammoo sheekota doodoo ofaa dhiisaadhaan kun ammoo kootu waaqeffataa taanaa jedhaan kun ammoo lakki Dice barumsa jee akkati baratan lakkatti keessaatiin baratu namni kana maka maatii ibsituu malattee barattee silaa wagumna meeshaa ta'e keessa dhiiftee deemnaa bira maatii keessatti dhiiftan jibar Seneetiif islaamummaa gadhiise sababa rakkadheef islaamummaa gadhiise yoo jedhe tayyib har'a kana isa kana barbaanneeti shelle yookaan ammoo kootu nu deebi'i jennee ni deebifne haa jennu. Boru dhaloonni maal irraa barata? Iftaanoo maaltu argama? Santu bareedu barbaadde. Chance no. Os tienen que poner en la organización original ya. No, no, no. Haa tolu haa badu akka fedhe yoo haa ta'u nama waan gara fedhetu yoo ta'e laakiin wanni guddaan karaan kun yoo banan karaa calliseetuma namni ani beqa wanna ta'ee jira ani beqa naaf hin taane yookaan namatu na miidha islaamummaa keessa jedhe yoo islaamummaa gadhiise. Kama ina denya. Gaafa aadaa ta'e islaamummaan kun hoffaa ta'a jechuudha akkama namni ajandaa xixiqqoo jedhu ajandaa xixiqqaadhaa miti nuuf waan islaamummaa tuqu akka malee nuuf akka waan islaamummaa keessa isaadha tuqu bor wanni kun
أنا ميزان أنا قريب شنطة بلا ما نقاله. What? والله لا بيجوز. صدق بلا بيت. أنت من ما ميزان إذا قلت ميزان ما ده بيني. ميزان زمان. kun islaamummaa qabatee baatee achi deeme kuni dhimmaa miti. Yoo ka duniyaaf deemu taate durallee islaamummaatti inuma deebi'a sun waan guddaa nama dhibuudha. Tak lammaffaan ammoo nama tokko yoo shubhaan itti argamte yoo sababa shubhaatiif fakkeenya quraanatti shakkii qabaatee hadiisatti shakkii qabaatee yoo kan kafaru taate sinigaltee yoo kan kafaru taate gaafa sanni hubachiisan. Ayedume. Isa hukumu ya kesa alwa. Ya baba te ni ya. Jule na tashakku biye wala. Taarika Islaamaa keessatti akka dhageettiin hin beeku. Isa kana kootu waan asii goona. Tayyib mee miidiyaa kanarra deemaa mee ijoolleen beente waan jechaa jirtu mee hubadhaami. Sila dubbachuun illee nurraan toluuti wanni nuti lolaa turreef waan sababa kanaatiif tamaam. Sinigaltee wanni nuti lolaa turreef sababa kanaaf mee ijoolleen beente maal jechuu jiran maal hubatan ijoolleen beenteedha. Ortodoksii maal Masaatii 5 fi 6 galu. eetiin fudhatamaa isin hin jenneeti nuti lallabnu kana guyyaa tokkichaan diigdanii biraa deemta diigdanii guutumatti jechuudha. Islaamummaan waan birriin kafalamu jettanii jechuudha. Ijoolleen hundi gabbaatee Islaamummaan duraayyuu Qur'aanaaf hadii isaanii miti kan nama amansiisu birriidhaan kun olaala argaa jirtanii kun isaayyuu guuranii deebisanii jedha. Akkamii mormine nuti akka dhaabbanne? Maal jennee mormine? Kafaltanii nama deebisan yoo jedhan maal jennee mormine? Maal jennee mormine? Waanuma jennee morminu afaan nu kaa'ame hin dubbanna isinirra. Hin dubbanna isinirra. Mee afaan nu kaa'ame maal jennee dubbanname? Kiristaan afoo dhaabbannee gaafa nuti morminu Islaamummaan lakki namni birriidhaanii miti jenneetti hin dubbataa ool. Tayyib isin fiddaniiti kun birri si gurra kottu jettanii. Tayyib maal jennee dubbannu amma mee afaan nu kaa'asin nuti hin dhiifna. Mee afaan nu kaa'ame maal jennee dubbannu maal haasoon lakkii qarshiidhaanii miti jenna. حكمة أي حكمة في هذا يا رجل؟ أي حكمة في هذا؟ حكمة جتشون بر النظر في المصالح والمفاسد. أتشفى جيتي لالو دابا وفجرت أسيتي دي أسيتي وانا متي دوك شارتي جدي فتشو رامي لا حكمة جتشون مال ونكون قرم دي مجر كوتو أكنت ربي كنكدي أكنت مما نبوت تجرا كل ركده أكنت أتجران يا تجر كلامي حكمة جدو هذا ليس من الحكمة. الحكمة وضع الشيء في محله تمام بك جبه ستوجب جدبه كلا في سولا في سولا سبب من نوتي استغفر الله نمني دوغونغورا والله انه كل مصيبه نمني دوغونغورا جتشون بر يا جماعه دوغونغورا جتشون نمن بيكنتو وسم بيكين فكينيا فم جولي شمرا هدو جرا كانوا شهاده قبسيسا اولو جولي شودني سوبنيتي دوغونغور سيسني اسلام كريستيانو ما قبسيسن تكا ساني لولين بيك مشاهده قبسيمنا يو دفاني يرن ابشير جنة جلا ديمنيتي لكن دوغونغوري شهاده قبل دوغونغوري كريستيانتي أعوذ بالله. سكان مي أكمل يادني سمي. إسلام ما كان أكمل وجهه يادني سي. مي أكم أقول ولو ما مرينا مي أكم أقول مي.
Booda durriyyeen tokko gabbaa'eetti nama illee dogongore keessa dhumate tama. Tayyib kun dogongore jenni. Kabiraallee dogongore amma. Namata hagee isaan deemsisa wanni kun dogongorri kun. Yoo asitti hin kutin gaafa namni tokko hojjete kana yoo hin kutin hagee isaan deemsisa. Hagee isaati. Fakkeenyaaf dogongorre intalli takka gabbaatee amma arsii keessaa ani kun islaamaa gadhiisuudhaaf yoo jette fakkeenya amma mucaan harargeedhaa jedhee akka ijoolleen gadiin jettu jechuufi. Tayyib tokko ammoo arsii keessaa gabbaa'eetti nama durriyyee wahii dhufeetiin arsii keessaa gabbaa'ee ani kunoo bakka islaamaa gadhiisu yoo jedhe arsii jabaadhaa kunoo arsii jabaadhaa hottaati kunoo akkana godhaati mucaan keenya akkana ta'ee jira. Tayyib sunillee achi deeme. Masheena. Kunillee masheena. Hagee isaa deema. Eessatti dhaabuu hidden. Yoo asitti hin kutin hidda isaadha asitti yoon gabaabsin hagee isaadha deemtan. Isinii galtee? Mee kana xiinxallaa isin jalqaba. Mee isa kana xiinxallaa. Isin hin xiinxalline jechuudhaaf miti tamaam. Isin hin xiinxalline jechuudhaaf miti. Mee xiinxallaa garuu irra deebi'aati ilaala. Maaltu deemu jira? Maaltu argama? Waan jedhu kana yoo yaaltan yoo yaaddan sirriitti isiniif agala jedheetti yaada. Wanni nuti lolluuf saba kana. Asiin dura mucayyoon takka akkasumatti dhuftee nu bira ol seentee ani miira keessa seene jettee kiristaanummaa ani beeka kiristaan nama boodaan jette. Tamaam. Gaafa isin kiristaana ana boboodaan jettu wallahi deemiti gadari seene jedheen abidda jahannamii dhiitii yoo barbaadde. Shaadaa nam tokko akka hin qabsiifne jennee. Eega sani nurraa gababbatee ture ajandaan kun. Amma immoo deebitan. Yaa Rabbi yaa ummata keenya waan isiniin jedhu tokkoffaa asiin dura maqaa irreechaatiin maqaa sabummaatiin maqaa oromummaatiin nurrattillee islaamummaadhattillee duula jajjaba gaggeessaa turta waggaa takka lamaan dura. Dhaabaa isin jennee isin kadhanne. Amma immoo gandummaa deeffattan. Yoo gaafa Ibroo ibsaa dheengadda maaliif sirbi isaadhaan ta'u gaafa jennee dubbannu arsii ta'e waan ta'eef jibbamee jedha. Gaaf sanii ilaanuma dubba. Ani faati gaaf dubbadu arsii waan ta'eef jedha. Kana yookaan dubbannu kana kun Harargee waan ta'eef kun yaa dubbannu kana Jimma waan ta'eef. Yaa uummata keenya kana keessaa ba'a. Rabbii keessan sodaadha kana keessaa ba'a. Islaamummaa qofa kophaa isaatiitti yaada. Mee gandummaa kana keessa guutuma keessaa baha. Namni rabbiif jiraattan. Namni islaamummaan dhugaadhaa isinii galte gandummaa keessaa bahaati ilaalcha keessan achi fageeffadha. Ilaalcha keessan achi fageeffadha. Gandummaa keessaa achi luqaame. Tamam? Ibroo gurbaan jedhan gurbaan dheengadda sirbu sun gaafa sirbullee an akkanatti dubbachaa ture. Akkanuma dubbachaatiin ture. Gaafa namni bakka biraatti balleessu akkanumatti gaafa kaan arsii waan hin taaneef gaafa kaan oromoo waan hin taaneef gaafa kaan harargee waan hin taaneef mee waan akkana kana keessaa baha rabbii keessanii jedhaati hawaasa keenya. Wanni kun fokkattuudha keessaa baha rabbii keessan sodaadhaati. Islaamummaa akka islaamummaatitti yaada. Islaamummaa kana kophatti yaadame kophatti deeffadha isin jechuu barbaada. Dhaamsa kiyya kun. Tamaam. Kun kanaati inshaallah waan hafeemmee Ustaaz Farhaaniin booda namoota jiran boodatti deebi'a. Yoo hafanii jedhanii Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa khayrii nuuf haa godhuutiin hunda keenya. Ustaaz Farhaan waan hafe yoo jiraate itti guuta. Waan dogongorre illee yoo jiraate sirreessa. Tamaam. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu. Baay'ee dubbattanii waan dubbattanis waan maana walitti galuu dubbattanii waan illee baay'ee irratti dubbadhu hin barbaachisu. Waan maana irratti walii galu wanti dubbatame jechuudha. Asirratti xiqqoorma yoo yeroo naa kennitan qofa waa dubbachuudha barbaada. Inni jalqabaa akkuma ustaazaa wal jedhan yaada keenya hubachuun dirqamadha. Nuti nama gana islaamummaa keessa jiru mititi nama gana amantaa biraarraa dhufuyyuu halkanii fi guyyaa rabbiif jecha kan hojjennee gara islaamummaa akka dhufan yoo dhufu baatellee islaamummaa akka baran warra taasisudha nuti. Gaafa asirra dhufnu garuu jaakeettii keenyaa fi waan qabnu ofirraa baafneeti yeroo bokkaas keessa dhaabbachuuf yeroo aduu keessa dhaabbachuuf yeroo xorinatis keessa dhaabbachuuf yeroo nagaas keessa dhaabbachuudhaaf dhufne miti. Sheekiin isoo nutti duule, qeesiin isoo nutti duule, paastariin isoo nutti duule, kaanis daaqonni nutti duule keessa dhaabbachuuf kan dhufne. Jalqaba gaafa asirra dhufne waa'ee kanaadha barumsa jalqabnu kan nu jammare nutti duulu sheekotadha. Maal akka barsiisnuu fi maal akka dubbannu kan hin beekne sheekonni nutti duulanii darasoonni nutti ba'anii mataa keessa gad nu tumaa turani. Gurra keenya akka nama dhageenyatti qabannee nuti dhimma keenya jara faana miti jennee hojii kanatti fufne alhamdulillah bakka amma jirurra jirra. Jarruun waliin akka jiran immoo abdii qabna bi'iznillah.
هاتوتي قافاس دفنمو ونمتي نتي وان كان deeggaruu didneef waan biraa dhaamiti namnumti aariidhaan kee har'a fedhii riyaasaati wallalee namni dhuunfaa tokko sababa nama dhuunfaa tokkotti amantii amma naga godhiisee hin bee yoo jedhe bor hunduu gadhiisee hin bahini waan bor dhufaa deemuuf sodaanne malee nuti namni kun irra deemaa irraa akkatti deebiin aariin jechuun dadhabne nuti garuu akka garee shaadaatti dubbii dhuftu hin beekna dursinee dhuma tilmaamuu waan dandeenyuu fi dubbiin kun meebi bor yoo akkas ta'e jedhe boris tokko kee dhufe akkas jedhe ammas kadhatamee deebi'uuf deema kadhaanoo amma yoomitti deema islaamummaa irratti islaamummaanoo kadhaadhaan hin ta'a gariin nama Firaa'uunittuu gaafa erge Firaa'uun bar kaafiraam Musee fi Haaruun yeroo itti erge kaafira haasaan ittiin haasaan nama islaamummaa beekne nama nabiyyiin beekne nama akhlaaqa islaamummaa keessa jiru hin beekne akkamitti akka waaman hin beekna nama utuu rabbiin beeku otoo ergamaa rabbii dhugaa ta'u amanu karaan jireenyaa islaamummaa malee akka hin jirre soo beeku hin biteenyinnatiidhaan minaallebbinyiidhaan nama keessaa bee akka dhugaa beeku waan beeknuuf deemii jenneen maaliif warri muslimaa kun edaa nama beekaa keessa aariin deeme hin kadhatanii yoo deemte soof miite jechuudha nama 100 fi 1000 oltu baratanu boodarratti kan deema hunda faana boossu taanaan garuu boris tokko dhufeetti gaabii isaaf irra buufatee isinitti bo'o san booddees kan biraa dhufa amma yoomitti hojii deemtu akkuma ustaazaa wal jedhan kan ammoo nuti gabaabsuu barbaanneetu lubbuun nama tokko muslimaa miti ka baduu mititi ka kaafiraayyuu akka baduun feenu nuti ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam hatta yahudoonni gaafa du'anii awwaalamuu dhaabbatamee deeman hin bu'anii dhaabbatanii nu yaachisuun ifne lubbuun nama garuu hunduu sadarkaa fakkaataa qaba namni biteenyinnatiidhaan maaltu maal na godhee deemuu fi inni utuu beekin abiddatti seensisu nama sansiisa namni utuu beekuu maabraatii kana qabatiin jennaan maal na godhamee maabraatiin kun jedhee maabraatii cabbatee dhaqi kaattaani nama garuu utuu beekin wallaalumsaa maabraatii qabachuu dhaqe garuu lubbuun kemma baatu too dandeesse dullaadhaan harkaa rukuttee lubbuu isaa baasuu barbaadda jechuudha utuu beekin deeme waan taateef kana nuti wanti nuun kaanee fi dubbii kana gabaabsuu barbaanneeti malee eenyoo kafaree yoo dhiise yaani nuti dhagahamuu dhiisaa miti kana lammaffaa immoo abbaan fedhe immoo ammas yoo kafaru taate laal rabbi biratti nama beekuu qabdan rabbiin subhaanahu wa ta'ala hunduu yoo islaamaa keessaa ba'e wa in tatawallaw يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم ربي سبحانه وتعالى يو اتي اسلام ما كانت بيت ديدك كيسا كباتو تاتي ربي سبحانه وتعالى بك كان كهنتاني بر في دي بكبوزا حتى ما قال مال ربي سبحانه وتعالى سورة المائدة كستي يا أيها الذين آمنوا مرجع يرتد منكم عن دينه جدبر إفتي ورع من انتدبتان ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ورا كافراتي يهودا يا ورع أمنتني من يرتد منكم عن ديني نمني أمنتي سادي سيدا كيسا بيد ربي سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقومي ربي سبحانه وتعالى أمته سبا إسا جالت كيساني ورا كبتشيسان ورا مسلموتا مو ايجن والأجهن يجاهدون في سبيل الله كرا ربي رتي ديني كان رقابة الكني كوجا كان دا أقولن ربي بوفيدون دا كافر ما كيسا في دبك بوسودن دا ربي سبحانه وتعالى يوفي كم براء مودن دا ربي سبحانه وتعالى مؤمن توتا عند دبر يودي استني كديم تنتا ربي سبحانه وتعالى في دبك سني بوسا ولا يخافون لومة لائم نمني مالنا جدا مالنا قد صداتني وري ربي سبحانه وتعالى تفجد جدا غافو جن ربما جچو جن غافو دبن ربما جچو دبن وان نتو فوند يومن بادنا يودو غونغورا كبان دو غونغورا كين سرفنا يو كراچي غرو نمنو تكيسا نمنو ربسا نمنو تدول شيك نتو دبته قيس نتو دبته كنامتي كان نتو بربان ربي سبحانه وتعالى جچو دفنه وان قران فديسه تولتبو يو غونه دو غونغورا كبان غدا كين رام فرنا تيكا كين رام فرنا هيريا كين رام فرنا علماء رام فرنا لكن وانت نتو رد ابن دبتا جرو أمانتا ربي كان كبجيسودا يونوتي عرضي أمانتا كان كالال إلمتي كيسا باني في غني ديبيو اندي جبين نمتو كل باتا كسمتي تنديبيا مبار كتاد أنسانو وفيسا بيجي توبتي وانكو سريتا وسا يوم بري وطوبيكا جروتي
kadhatamee namni islaamatti kootu jedhame boris kan bira har'as kan bira jaarsummaa ergine yeroo hunda jaarsummaa namni islaamatti deebi'u qaba. No wanna akkasii ta'uu hin qabu. Ka jalqaba dhufeerraa waa baratamuudhaa qaba. Tokko irratti jalqabnaan ittuma fufaa deema waan taateef ka jalqabaa irratti barumsi kennamuudhaa qaba. Ndee Rabbiin hattuu gaafa harka muraa jedhu bar akka inni kaan inni boodarra dhufu irraa baratuuf himi. Wanti nuti kan dubbannu warri boodarra jiran ani kaleessuma islaamaa keessaa bee jennaanan isa bareechisa argisi hin beekuuni garuu amantiidhuma keenya kanaaf irdii isaa eeguudhaaf kabaja amantii kanaatiif kamtu as dhiyaata mucaa kana jala deemanii kadhachuu moo Arin sa irraa galee gaafa dhufu ofii masaa boo'ee fixatee haa deebi'u jenneetuma kan akkas jenne nuti. Sini galee malee deemuun isaa nu gammachiisee miti. Deemi baga deemte gaafa jennuuni aariin koo fi amantaan kun egaa hammana miizaana wal kaasaa jedhe akka ofii baratee deebi'uudhaaf kan cal jenne malee namni akka abidda galuu miti maa bakka isaa nutu jannata seena seetammoo moof gorsan fudhannaa garuu yoo dogongorlee dogongora keenya irra deebi'u yeroo hundayyuu qophaadha nuti laakiin garuu fitnaa diinii keenyatti hin fidina fitnaa diiniitti hin fidina